Nama tokko osoo jaalattu kanarraa fagaattu, nama tokko ammoo osoo jibbitu kan faana jiraattu. Namoonni iddoo kanatti maal jedhanii deebii laatu beektani? Hireedha yookiin hiree kootu naaf qoode nama kana jedhanii nama osoo jibbanu faana jiraatan. Ani garuu akka kootti hiree qofa osoo hin taane filannoon mataa keenyaa murteessaa ta'uu qaba. Hireen akkuma jirutti ta'e nama baay'ee jaalannu sanarraa akka fagaannu maaltu nu godha? Waan xiqqoo yoo irratti argineedha. Garuu kan beekuu qabnu namni kamuu guutuu miti. Hanqina mataa isaa qaba, dadhabbina mataa isaa qaba. Nama baay'ee jaalannu sana garuu hanqinaa fi dadhabbina mataa isaa sana waliin yoo jiraanne hiree keenya fi kan nuti barbaannu tokko gochuu hin dandeenya. Yeroo baay'ee hireedha inni jedhu kun hiree akkuma jirutti ta'e garuu qabiinsi mataa keenyaa numa gaafata.